Magaalaa Nageellee Booraatti marii paanaalii miseensota dhaabbata deeggarsa namoomaa fi misooma walaabuu hoogganaa boordii dhaabbatichaa Dr. Abdulbaarii Haji Ismaa'ilii fi itti aanaan dhaabbatichaa obbo Abdirazaaq Alii argamanitti mariin taasifame. Kanaaf dhaabbanni gargaarsa namoomaa fi misooma walaabuu akkuma barreeffama irratti argaa jirtan bu'uurri isaa yeroo dheeraa haa fudhatu malee hojii keessa erga galee yeroo gabaabduudha. Yeroo gabaabaa kana keessatti immoo dhaabbanni kunin miseensota isaatiin wal baruu akkasumas immoo deeggartoota dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee mootummaatii fi miti mootummaa wajjin hariiroo misoomaa cimsachuu irratti argama. Jalqaba bu'uurri isaa ilmaanuma keessaniin obboleewwanuma keessaniin rakkoon keenya numaan furamaa rakkoo keenyaaf furmaata alaa hin barbaannu jechuun ala keessa deemuun rakkoo keenyaa alaa namatu nu fura jennee eeggachuun barbaachisaa miti yaadrimee jedhurraa dhaabbachuudhaan akkasumas uummanni keenya naannoo gammoojjiitti argamnu haala rakkoo misoomaatiin bu'uuraalee misoomaa dhabuurraa kan ka'e akkasuma immoo fageenya giddu galeessarraa kan qabuu fi rakkoolee garaagaraa yeroo garaagaraa hanqina roobaatiin haa ta'u rakkoo daangaatiin wal qabatee hawaasni keenya rakkachaa turee jira jechuudha. Rakkoo kanaaf immoo furmaanni numa kan rakkoo kana danda'amnee kan keessa darbinee fi kan rakkoo kanaa dhaabbanni kun sadarkaa federaalaa fi naannootti beekamtii kan qabuu fi miskiina deeggaruu fi harka qalleessa utubuu bira darbee barnoota misooma fi diinagdee irrattis kan hojjetan ta'uu hoogganaan boordichaa dubbatanii jiru. Kanas immoo daa'imman keenya ijoolleen keenya barnoota irratti akka ciman barnoota akka argatan carraa barnoota argametti immoo akka fayyadaman deeggarsa barbaachisaa gochuu fi bu'uuraalee misoomaa amma danda'ameen guutuu kaayyeffatee kan socho'aa jiru jechuudha. Inni biraa immoo qorannoo irratti kan hundaa'ee fi fedhii hawaasa keenyaa giddugaleessa kan godhate tajaajila hawaasaa dhaqqabamaa ta'ee hawaasa keenya biraan gahuuf kaayyeffatee kan socho'aa jiruu fi kan socho'uu barbaadu ta'uu gamanumaan isanii ibsuu barbaada. Kanatti aansuudhaan objektiivota yookiin immoo sagantaan dhaabbata kanaa rakkoowwan uumamaatii fi rakkoowwan namtolcheetiif deebii hatattamaatiif fi deebii dhaabbata deeggarsaa fi misooma walaabuu keessatti hirmaattonnii fi miseensonni yaada dhaabbataa kan jajjabeessuu fi hojiiwwan dhaabbata kanaan hojjetaman gaarii akka ta'ee fi diinagdeedhaan illee utubuudhaaf qophaa'oo akka kaasuudhaan yaada isaanii goolabanii jiru. Keessatti tokkoffaa waa lama na gammachiisa. Inni dura obboleessa keenya Dr. Abdulbaarii gammoojjii keessa namni maqaan doktora jedhu argamuun an tokkoffaa kana na gammachiisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inni lammaffaa gammoojjii dagatamtuu gammoojjii wallaalamtuu takaraa hin qabne tana keessatti dhaabbanni akkanaa ilmaan isiitiin dhaabatuun gammachuu lammaffaa kana gammachiisu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hordofnu illeen duulumaa akka jedhan biyyi dabarte kaduubanii tagattaafateilleen bakka gabaa biyyi dura dhayitee madaqaa akka jedhame hordofni illeen duulumaa akka jedhan alhamdulillahi eega dammaqnee lafaa kaane wamaggeena kun galata rabbii kennatti alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaada. Dhaabbata kana kaayuun isaa galma geettu ka dhugumaan gadi dhaabatu ka hidda horatu ka bitaa mirgatti hidda horatu rabbi nu haa godhuuti. Itti gammannaa waan duruu yaannee dhabne kayaada akkana arganne alhamdulillahi kana itti hirmaannaa yaadalleen itti hirmaannaa baasalleen itti hirmaannaa kun waan gaarii jechuu qaban. Dhalle fuula keenya dura teettee sagantaa bareedaa akkanaa waliin qabdee sammuu fi qabdu uummata kaleessa keessaa baate adoon baratiin isii barsiise fuula dura teettee sagantaa bareedaa akkanaa kana qopheessitee nutti himuu keessaniif nutti himuu fi rabbi galanni haa ga'u. Nu kaleessa akkuma reefu mana keessaa ka'ee abbootiin teenya adoon baratiin
biyya tanaa fi fincila diddaa gabrummaa keessatti yeroo baay'ee huyna isaanii fixatanii kun lubbuun du'ee dabree kun ammoo kaafee amma akka jiru lubbuun jiru manatti hafee dhabee jechuudha. Boodatti hafummaan akka nama mana kana keessa jiru ibsutti fincila diddaa gabrummaa waggaa dheeraa keessa turan saniin barachuu dhiisii magaalaa iyyuu hin seenne jechuudha. Raasaa keessatti hafanii barachuu. Galatooma carraa naa kennuu keessanii fi waan gammadan takka waan rifatan takka waan gammadan takka illee dubbachuu hin danda'an jechuudha. Kan gammachuu baay'ee na dhagahame akka malee isinii gammadee akka malee ofii gammadee akkanumayyuu qabnaa jedhee akka malee gammadee jechuudha. Kanaafuu isanumayyuu agartee yaada bareeda akkanaa kana yaada biyyoolessaa yaada biyyaa yaada keenna yaada lafee teenna yaada qabsoo teenna yaada ummata keenna oromummaa teenna diinii keenna wal keessa xammattanii akkanatti isin agartee nu bareechisuu keessaniif galatooma umrii dheeradhaa isaniin jedha. Namni sooressa qabaachuu wayya. Horiin iyyuu wanni naannaa galuuni sooressa beektota keenya akkana kana qabaannee kan gurmeessan taa nu ijaaran qabaachuun keenya ittiin boonna galatoomaa kana yaaddanii dhaabbata akkana kana nu fiduu jedha. Kattaan immoo yeroo ibsitanitti walda'i kunini buusii qaba jettanii buusiin isaa haganaan nuun ibsamne natti fakkaata. Yoo gurra kee jala darbe malee ibsamuu qaba. Ammumarraa qabee hojiirraa ooluti. Dhaabbata akkanaa kun dhaabbata bareeda. Keessaa'uu mootummaa biyya keenya kana bulchuu wajjin wal simachuun keessan rakkoo uummata keenyaa furuu irratti baay'ee ammayyaa kan jedhu yaada. Gara biraatiin rakkoon uummata keenyaa kan sirriitti nu keessaa'uu sirriitti ilaaluu qabdan naannoo gammoojjii keenya kanatti namni keenya ka gammoojjii kun barumsa hin qabu. Waa'ee barumsa illee yaadu. Biyya hambaa dabartee jirti. Hirmaattonni milkaa'ina marii kanaaf tumsa taasisan waajjira bulchiinsa godina Boorana Bahaa, waajjira bulchiinsa magaalaa Nageellee Boorana, bulchiinsa Nageellee Booranaatti waajjira ganda Duwwaa lamaa fi qaamonni maqaa isaanii tuqee fi hin tuqinis shoorri isin taphattan olaanaadha galatoomaa jechuun hoogganaan boordichaa galateeffatan.